guyyoota lakkoofsiseen qaamoleen wal waraanan wiixata har'aa irraa kaasee guyyoota 7 dhukaasa dhaabuuf walii galani. Yaaliiwwan dhukaasa dhaabuu kanaan dura raayyaa ittisa biyyattii fi humna addaa RSF jidduutti taasifaman daqiiqaawwan muraasa keessatti diigamaa turani. Haa ta'u malee waliigalteen haaraa kun akka ibsa US fi Saawudiin ibsanitti mala to'annoo dhukaasa dhaabuutiin kan hordofamudha. Haa ta'u malee haaluma waliigaltee dhukaasa dhaabuu namoomaa kanaan qondaaltonni Sudaanis tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii eegalchiisuuf waliigalaniiru. Waraanni qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa jirus erga baatii darbeetii as biyyattii hokkora keessa galchuun namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman buqqa'uutu yaadama. Waraanni Sudaan kun lammiilee Itoophiyaa biyya sana jiran dabalatee kanneen biyya garaagaraa irraa dhufaniif rakkoo dachaatti ta'eera. Keessumaa namoonni sababa siyaasaan biyyaa baqatanii Itoophiyaatti deebi'uuf sodaatan addatti miidhamaa jiru. Aslii Galgaloon lammii Itoophiyaa Kaartum jiru tokko haala keessa jiran gaafatteetti. Sudaan erga lola seenanii gara baatii tokko wayiidha kun beekamaadha. Arirraa kaasee torba tokkoof dhukaas dhaabanii jedhanii haalli jiru maal fakkaata? Egaa yeroo garaagaraatti dhukaasa dhaabanii gargaarsi namummaa akka godhamu dhiibbaan garaagaraan godhama. Haa ta'u iyyuu malee immoo sadarkaa miidiyaatti dubbachuu fi odeessuu darbee lafatti qabatamaatti wanti mul'atu baay'ee agarsiifatti quubsaa miti amma baay'ee kanamatti jirra jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun gara Itoophiyaa galanii jedhanii isanoo maal ka'ee jirtu? Nama hedduu galee? Eeyyee namoonni hedduun warri rakkoo siyaasaadhaaf biyyaa baqatanii baay'ee hojjetanii jiraachuudhaaf as dhufanii lollichi gaafa ka'u warri galan jiru jechuudha. Garuu namoonni rakkoo siyaasaadhaaf biyyaa ba'anii kanneen jira rakkatanii biyyaa ba'an biyyatti galuu hin dandeenye ammallee garatti ba'an dhabanii asuma jiru. Har'a moo waraanii homaatu hin jiru? Injiru jechuun hin danda'amu. Injiru kan nama injiru akka waan hin jirretti yookaan immoo akka waan jijjiirama tokkotti kan ilaalamu sagaleen rasaasaa guyyaa guutuu dhagahamuu dhabuutu akka waan lolli hin jirretti fudhatu irraa kanaaf yoo xiqqaate gaafa lolli hin gaggeeffamin oole daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 gidduutti meeshaa gurguddaa lafa balleessanii bahu. Kun nagaa nama jechisiisu jechuudha. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuun dhukaasichi dhaabbatee waan dhukaasichi dhaabbateef immoo gargaarsa namoomaa kennuudha nama rakkate qaqqabuudha sana baasuudha sana argaan jiru. Inni biraan immoo namoonni rakkatanii dhumaa Kaartum keessaa ba'anii gara daangaa Masiriitti imaluuf yaalan illee achirratti illee daangaa guddaatu jira. Kan UNHCR Jeneevaa jiru kan inni dubbataa jiru baqattoonni Sudaan keessa jiran gara biyya ollaatti rakkoo jiru baqachuudhaaf waan deemaa jiraniif biyyoonni ollaa Sudaaniin jiranii rakkatanii dhufan simachuu qaba kan jedhu ergaan daddabarsara tokko tokko nagarraa garuu kun qabatamaatti lafatti ta'an jiru. Masriin nama Itoophiyaa jedhamu tokko yoo ofirra deebisaa jiru booddeetti siin daangaa irra jirtu biyya keessanitti deebi'aa galaa kan jedhu kun immoo maalidha Kaartum keessatti warri gara biyyaatti deebi'uudhaaf sodaan qabne galanii jiru. Warri yaaddoo siyaasaadhaaf biyyatti deebi'uu hin dandeenye ammallee daangaa sana irratti illee hin danqamuu jedhu kun dogoggora guddaadha. Maaliif namni baqataa ta'ee ID kaardii Yuunaayitid Neeshiniin baatee deemu rakkatee abidda kana keessaa bahee lafa sana dhagee wanni Masriin daangaa sana akka namaatti simachuudha dhabduuf illee naan galu bakka walumaa gala baqattoota Itoophiyaa Masrii seensiisaan jiran jechuudha. Seeraan jechuudha. Seeraan ala immoo biyya isaanii seenuu fi baay'ee dhuma ulfaata gammoojjii siinaa keessa qaxxaamurtaa daa'ima qabdaa ijoollee jirta dubartoota fudhattee deemaa jirta bishaanni dheebuun beelli karaa irratti reeffa nama laala deemtaa jechuudha baay'ee dhuma ulfaata kana eenyullee beeka. Haalli Kaartum keessa jiru amma maal fakkaata? Haalli Kaartum keessa jiru kan guyyoota lamaanii kana xiqqoo wal makaadha. Nagaas waan galeessaadha kan jijjiirame wayis ni fakkaata garuu sagandii dhumatti daqiiqaa muraasaaf immoo dhukaasni yeroo gaggeeffamu wantoota guddaa diipoo gaazii bakkoota istiraatejii ta'an. Ameerikaa fi Saawudiin kan marii nagaa Jiddaa keessatti qopheessan dhukaasa dhaabuun galgala kanarraa kaasee hojiirra ni oolaa jedhani. State Departmentiin Ameerikaa ibsa isaa keessatti yaaliiwwan dhukaasa dhaabuu kana dura hojiirra akka hin oolfamne kaasuun Afrikaa ba'aa Abuuna Sawaariyoos BBCtti himaniiru. Waa'ila Koobiraanuu gammachuutu dubbise. Har'a gadi calqabneetu har'a waliigalteeti gaana dambaan. Mee waliigalteen keessanirraa maal fakkaata keessattuu episkooposoonni kana dura naannoo Oromiyaa fi sabaaf sablammootaaf gaafatamaa turan keessaa kan muudaman jiru jedha odeeffannoon kun dhugaadha yoo akkas ta'e hagamti kana dura kan isin muudan keessaa har'a muudame. Har'a kan muudamaa miti nama sagalee gara fuulduraa hin muudna jenneeti koree dhaabnee addaan deemne namni sagal naannoo Oromiyaati nama 7 kibba ammoo nama 2. Kanarratti yoo muudamu gara fuulduraatti kun koree nama hin qopheessa gaa nama abbootii kana qopheessetti sana keessatti abbootii waamamanii hoggaa komiteen qopheessee nama sana filee hoggaa qopheessee raawwata abbootiin waamamu abbootiin nama lama goonee dhiyeessinaan lama san keessaa tokko filu jechaadha. Hoggaa inni raawwatee gara muudamti deemamu muudaman bultii hamilee 9 jenne hamilee 9. Akkam ture gaaffii kana duraa ni deebisaa keessattuu gaaffii bulchiinsaa gaaffii afaan ofiitiin
amantoonni tajaajila argachuu isin dhiyeessaa turan ni deebisa kan amma akka muudaman qopheessan kun. Ganaa koreedha koreetu isaanii filamaniiti. Namni amma ni eeffamne nama ganaa koreen dhaabbatee koreessantu abbootii Oromoo injifaadhanii barbaadanii filanii dhiyeessu. Akkami akka lafa bal'ina jiru tajaajila barbaachisuu fi hin ga'a ammi akka muudamaniif. Inni hin ga'u garuu warra kanaan dura achi jiran hin jiru gaa akka Jimmaa hin jiru akka Adaamaa abbootiin irra jiru gaa isaan bakka duwwaa abbootiin irra jiran laalati iddoo laala nu dhiyeessaa jedhaniyyuu iddoon arganne kanuma kana amma hin arganne iddoo torba arganne kana caala hin arganne kaan abbootiin irra jiru. Walumaa galatti garuu korri ture kun gaaffii isin kan uummanni dhiyeessu qabattanii dhiyeessaa turtan kun fudhatama argateera irratti walii galameera akka sinodosiitti akkamitti ilaalame gaaffiin keessan walumaa galatti. Isa ammaa fudhatan egaa muuduu kanarratti rakkanne malee isaan waliigaltee muummee dhaqalaa ministeera jalatti ministeeritti bakka jiranitti waliigaltee hantaasifame 2015 akka muudaman ta'an walitti waliigalle. Garuu gaaba iddoon hin jiru amma yeroodha haa ta'u gara fuulduraa immoo laalleetti muudamuu gara fuulduraa amma garuu kun egaa jedhaniit kana egaa falmii guddaa goonetti kan kanarra geejji malee kun deebii deebisaadhaa miti deebii naannoo Oromiyaatti kun amma wanna gaafii sana wanna gaafataman sun hundaan deebii ta'aadhaa yaafii miti. Gaaffii kana dura gaafattan keessaa muudama abbootii qofaa yoo osoo hin taane naannoo Oromiyaatti kolleejjiin afaan hin barsiisu kan ittiin barsiisan meeshaan afaanii kamee akka qophaa'u barsiisonni akka leenji'anii kanneen kanaa fi baajetii bulchiinsi akkasirratti waan akkasii of keessaa qaba ture isaan kun kaaniiru moo muudama kana booddee muudama kanaan wanti kun deebii argataa deema. Inni gara tuqamtitti dhiyaatedhaan ilaalameeto baratameeto kolleejiin haa dhaabbatuma jedhame hunda jedhamee bakka kamitti ta'uu qabaa iddoo kamitti akkamiin jedhu qoratameeto tuqamtitti akka dhiyaatu jedhame. Abbootii warri kana dura iddoo garaagaraatti bobba'anii Oromiyaa keessatti tajaajila irra jiran amma akkam gootu isaa wajjiraan quba ol qabdu tajaajila keessaa ba'u moo yoo bakka isaanii namni muudame akkamti ta'a amma. Isaan akkuma jiranitti hin tuqamne isaan bakka duwwaa ta'etti malee bakka namni jirre malee bakka isaan jiran amma isaan hin tuqamne odoo isaan immoo gallakkisanii nama 15 yoo oli gara 20 hin taa'u amma akka Jimmaa akka Adaamaa akka Asallaa isaan amma hin tuqamne nama 5 immoo nama 4 immoo akkan ani amboo bakkuma akkasumatti jiru isaan hin kaane achuma jiru isaan. Tarii sinodosiin kun kora isaa amma kana keessatti dhimma kan naannoo Tigraay kaaseera wanta kanarratti kan dubbattan jira. Isa gaafara jaarsolii dhufeetu adeemee gara Araaraatti adeemamu isaan dhaqanii haa dubbisanii garsa godhamuun barbaachisa waan tokko fuudhanii uummata geessu asumaan warri jaarsoliin dhaabbate koree raawwataman ni caala jechuun amnestii intarnaashinaal ibseera. Waliigalaan namoonni 883 biyyoota 20 keessatti murtoon du'aa irratti darbeera kan jedhe amnestiin kunis kan bara 2021 irraa parsantii 53 ni caala jechuun himeera. Odeessa irraaf qabadhe kanuma gabaasatan. Masaraan Baakingam Windisoor jaarraa 19ffaa keessatti awwaalamee kan ture reeffa ilma mootii Itoophiyaa Alamaayyoo Teediroos akka deebisuuf gaaffii dhiyaateef akka hin fudhanne ibse. Maatiin kanneen dhimmichi nu ilaallata jedhanii fi mootummaan reeffi ilma mootii kanaa gara biyya dhaloota isaatti akka deebi'uuf gaafatan illee deebii mootummaa Ingilizii garuu gaaffichaaf deebii kennuun nuuf hin danda'amu kan jedhu ta'eera. Firaa'ol Balaay gabaasa dabalataa qabdi. Ilmi mootii Alamaayyoon erga lubbuun isaa darbeen booda bakka awwaalchi mootolii Ingilizii itti raawwatamu masaraa Wiinzar keessatti akka boqotu taasifameera. Dhiyeenya kana kan boqotan giiftii Elizaabetii fi abbaan isaanii mootiin Joorji Jahaffaa dabalate mootonni Ingilizii baay'een masaraa Wiinzar keessatti awwaalamaniiru. Itoophiyaan garuu reeffi ilma mootii kanaa gara biyyaatti akka deebi'uuf irra deddeebiin gaafataa turte. Ilmi mootii Alamaayyoon masaraa Wiinzaritti erga awwaalame waggootiin 143 darbanillee reeffi isaa gara biyya isaatti deebi'ee akka boqotuuf maatii fi moototni gaaffii dhiyeessaa turan. Reeffi isaa gara biyyaatti deebi'ee akka boqotuuf maatii moototaaf gaaffii dhiyeessaa turan. Dhalooti 3ffaa fi 4ffaa Teediroos Gondaritti argaman ilmi mootii boqonnaa bara baraa akka argatuuf reeffi isaa gara biyya dhalootaatti deebi'uu qabaa jechuun masaraa Baakinghaamiif gaaffii ifatti dhiyeessanii ture. Maatii dhalootaa Atsee Teediroos 4ffaa kan ta'an Faasil Minaas ilmi mootii kun boqochuu kan qabu biyya ormaatti osoo hin taane biyya abbaasaa Gondar ta'uu qabaa jedhu. Embaasii Itoophiyaa Ingiliiz jirutti gaggeessaan itti aanaa dhimma misiyoonii Bayyanaa Gabra Masqal reeffi ilma mootii kun akka deebi'uuf irra deddeebiin gaaffii dhiyeessanii kan turan ta'us deebii qabatamaa akka hin arganne himaniiru. Warri Ingilizii hambaalee Maqdalaadhaaf fudhatamanii turan deebisuuf fedhii qabaatanis reeffa ilma mootii kan ta'e Alamaayyoo garuu deebisuuf fedhii hin agarsiisin akka jiran dubbatu. Obbo Bayyanaan dubbii himaan masaraa Baakinghaam deebii BBCf kennaniin reeffa ilma mootii kanaa
kan namoota kaanii naannichatti reeffi isaanii boqote osoo hin jeeqin baasuun rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis bulchiinsoti bataskaanittii keessatti argaman yaadannoowwan ilma mootii Alamaayyoo eeguuf itti gaafatamummaan akka itti dhaga'amu eeruun kabaja nama boqotee kanaas eeguuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Waraana Maqdalaa bara 1868 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen Ingiliziin yeroo mo'attu Atsee Teediroos harka hin laadhu jechuun of wareege. Waraana kana booda warri Ingilizii hambaalee qofa osoo hin taane ilma mootii Alamaayyoo fi haadha isaa Iteegee Xuruwarq fudhatanii gara Biritaaniyaatti deemsa eegalan. Waraana kana booda warri Ingilizii hambaalee qofa osoo hin taane ilma mootii Alamaayyoo fi haadha isaa Iteegee Xuruwarq fudhatanii gara Biritaaniyaatti deemsa eegalan. Karaarra osoo jiranii Iteegee Xuruwarq dhibeen itti cimtee karaarratti yommuu duutu Alamaayyoon abbaa fi haadha isaa dhabuun qofaatti hafe. Yeroo biyya Ingilizii ga'u mucaa waggaa 7 ture. Ilmi mootii Alamaayyoo jireenya gammachuu hin qabne dabarsuusaa galmeewwan seenaa irraa arguun ni danda'ama. Ilmi mootii Alamaayyoo erga gara biyya ormaatti geeffamee gara waggaa 10 booda umrii waggaa 18tti rakkina qaama argansuun wal qabateen sadaasa 14 1870